Attamoltan oduun har'aaf qabnu kunoo kan gidduu kana gara Itoophiyaatti imalan gaanfa Afrikaatiif ergamaa addaa Yuunaayitid Isteets Jeffrey Feltman aangawoota Itoophiyaa wajjin wal arganii dubbachuu isaanii ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets beeksisee jira. Gabaasaa guutuu Bafaqaaduu Moradaatu dhiyeessa. Yemmuu wal waraansi kaaba Itoophiyaa babal'achaa fi ammaachaa deemaa jiru kanatti gaanfa Afrikaatti jiilli addaa Yuunaayitid Isteets Jeffrey Feltman Itoophiyaa deemuudhaan hanga'oota mootummaa Itoophiyaa waliin marii taasisaa jiru. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Ned Price dhimma kanarratti akka jedhanitti Jeffrey Feltman itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqaa Mokonnin, ministeera ittisa biyyaa Dr. Abrahaam Balay akkasumas ministeera maallaqaa Itoophiyaa Ahmad Shidee wajjiniin marii taasisaa jiru. Waa'ee marii taasisamaa jiru kanarratti bal'inaan wanti ibsame jiraachuu baatus akka Ned Price jedhanitti wal waraansi adeemaa jiru akka dhaabbachuu danda'uuf karaa banuudhaaf jedhaniiru. Karaa biraatiin dubbiimtuun waajjira muummee ministeeraa Itoophiyaa Biillenee Siyyum abbaan alangaa mootummaa federaalaa Dr. Gediyoon Ximootiyoos haala yeroo irratti guyyaa har'aa ibsa gaazexeessootaaf kennaniiru. Ibsa karaa maasariitiitiin taasifame kanarratti Jeffrey Feltman muummee ministeeraa Itoophiyaa wajjiniin wal arganii hinaasa'uu jedhamee gaaffii dhiyaatee fi dubbiimtuu Biillenee Siyyum deebii kennaniin amma ammaatti gaaffiin dhiyaatee fi sagantaan qabame akka hin jirre himaniiru. Ibsa gaazexeessootaa fi karaa maasariitiitiin kenname kanarratti mootummaan yoo mariitti deema ta'e marii kana taasisuudhaaf jalqaba maaltu barbaachisaa akka ta'e gaaffii dhiyaateef Dr. Gediyoon Ximootiyoos deebii kennaniiru. At the very least, the TPLF has to withdraw from the Amara and Afar regions where it's brutalizing. Akka Dr. Gediyoon Ximootiyoos jedhanitti marii karaa nagaa jalqabuudhaaf yoo xinnaate adda bilisummaa uummata Tigraay loltoota isaa naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa baasuu qaba. Itti aansuudhaanis hokkora yookiin wal waraansa balaaleffachuun barbaachisaadha jedhaniiru Dr. Gediyoon. Mootummaa Yuunaayitid Isteets dhiyeenya kana waliigaltee daldalaa qaraxarraa bilisa ta'e isa AGOA jedhamee beekamu haquu ishee beeksistee jirti. Dhimma kanarratti gaaffii gaazexeessota irraa dhiyaateef Dr. Gediyoon Ximootiyoos deebii kennaniin waliigalteen sun haqamuu isaatiin lammiileen Itoophiyaa 200,000 ol ta'an akka miidhaman ibsanii waliigaltee sana bakkatti deebisuudhaaf akka irratti hojjetamaa jiru himaniiru. Yemmuu Jeffrey Feltman Itoophiyaa keessatti marii taasisaa jiran kana ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Blinken fuula Tiwiitarii isaanii irratti jimaata har'aa yaada kennaniin yeroo ammaa okkorri Itoophiyaa keessatti deemaa jiru dirqamaan dhaabbachuu qaba. Mariin karaa nagaa atattamaan jalqabamuu qaba. Walirratti dhukaasuun haalduree kamiinuu malee dhaabbachuu qaba yaada jedhu dhiyeessaniiru. Walitti bu'iinsi Tigraay keessaa hammaatee haalli jiru yaaddessaa ta'aa yeroo dhufe kanatti Itoophiyaan raafama rakkoo mirga dhala namaa fi kan gargaarsa dhala namaa keessa jirti jechuun gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International har'a akeekkachiisee jira. Sadaasa 4 mootummaan Itoophiyaa aangoo yeroo labsii hatattamaa kan baase yoo ta'u kunis mirga dhala namaa kan ugguruu fi walabummaa caasaa seeraa biyyattii irratti sodaa ta'eera jedheera. Kana malees sabaa himaa hawaasaa irratti kanneen maxxanfaman hokkara gosaa kan kakaasuu fi aangoonni mootummaa siviilonni humnooti adda bilisummaa uummata Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo irratti meeshaa waraanaa akka kaasan gaafatu jedha Amnestiin. Rakkoo gargaarsa dhala namaa hamaa fi rakkoon gama mirga dhala namaa kabachiisuun Tigraay keessatti waggaa har'aa gaggeeffame biyyattii iddoo biraattis babal'atee jira jedha. Haala to'annaan ala ta'aa jiru kana dhaabsisuuf aangawoonni mootummaa tarkaanfii jabaa fudhachuu akka qaban kan hubachiise Amnesty International seerri mirga dhala namaa fi gargaarsa dhala namaa kabajamuusaa mirkaneessuu qabu jedhee jira. Humnootiin adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF gareelee hidhatanii fi mormituu ta'an kan biroo waliin wal ta'uudhaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmad irratti qabsaa'uun wal waraansa badii geessise kan waggaa guutettiin jedhan sana booda ce'umsi siyaasaa akka argamuuf waliigalaniiru. Qindeessitoonni akka jedhanitti sirni walii mallatteessuu jimaata har'aa Waashintan keessatti kan gaggeeffamu yoo ta'u waraana bilisummaa Oromoo kan amma TPLF waliin lolaa jiruu fi gareelee mormituu kanneen biroo guutummaa biyyattii keessaa hammataa jedhameera.
Qindeessitoonni waan kanaa dhaabbata oduu Associated Pressiif akka ibsanitti adda tokkummaa humnootii federaala Itiyoophiyaa jedhamu kun mootummaa ce'umsaa Itiyoophiyaa keessatti dhaabuuf barbaada. Kanaaf muummichi ministeera Itiyoophiyaa ariitii danda'ameen deemuu qabu jedhu. Walwaraansi baatii Sadaasa bara 2020 kaasee waggaa tokkoof gaggeeffame namoota 1,000 galaafatee jira. Muummicha ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdookii fi hoogganoota garee fonqolcha mootummaan kololeessa 25 gaggeesse gidduutti mariin gaggeeffame fooyya'insa agarsiisuunsaa ibsamee jira. Kunis United States tokkummaa mootummootaa furmaanni akka argamuuf dhiibbaa taasisaa jiraniin ta'u maddeen Hamdookitti dhiyeenya qaban kamisa kaleessaa beeksisaniiru. Maddi lammataa akka jedhutti immoo Sudaan kaawunsilii biyya gaggeessu kan miseensota haaraa 14 qabu waraanni ijaaruu mala. Kunis mootummaa ce'umsaa hundeessuuf akka ta'utti tarkaanfii duraa ta'a jedhamee jira. Dhiyeenya kana addunyaan dhiibbaa gochaa jirtu dabaluusaaf mallattoon jiru barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guterres hoogganaa waraanaa Sudaan Abdul Fattah al-Burhaan waliin kamisa kaleessaa bilbilaan dubbachuu isaanii fi akka isaan ajaja heeraa fi deemsa ce'umsaa iddootti deebisan gaafataniiru. Burhaan kamisa darbe bilbilaan ministeera haajaa alaa United States Anthony Blinken waliin ka dubbatan yoo ta'u mootummaa hundeessuu fi deemsi jiru akka ariifachuu qabu Burhaan irratti waliigaluu isaanii waajirri isaanii ibsee jira. Ce'umsi deemokiraatawaan akka barbaachisu gamlameen kan irratti waliigalan yoo ta'u ijaarsa mootummaa ce'umsaa hundeessu xumuruu fi mootummaa ijaaruuf deemsi jiru akka ariifachuu qabus waliigalaniiru jedha waajirri Burhaan. Burhaan namoota siyaasaa eega fonqolcha mootummaa as hidhanii jiran battalumatti akka gadhiisan muummicha ministeeraa Hamdookiin waajiratti deebisuu fi bulchiisa siviilotaa Sudaan keessatti deebisanii dhaabuu irrattis mariin akka gaggeeffamu Blinken bilbilaan Burhaanitti himanii jiru.